Harka fuune shamaa akkam jirtanii hordoftoota YouTube Zakkii Iluu guyyaa lama sadii dura karaa YouTube channel keenya gaaffii nu gaafachuu barbaadan nu gaafadhaa jennee turre. Ani maqaan kiyya Zakkii Iluu naan jedhanii warri channel kanaaf haarawaa taatan maamila nu ta'a isiniin jenna. Anis maqaan kiyya Zumaraa Jamaal jedhama. Okay. Egaa amma namoonni muraasni gaaffii nu gaafatanii jiranii gaaffii isaanii dubbisaatu kan deebii isa barbaachisa deebii qabaachuu qaba kan jennee yaannu deebisnaa jechuudha. Nu waliin tura. Eeyyen jalqaba irratti namni nu gaafate eenyunni Oromoo Tuubee Salaamata erga nu gaafate booddee Zakkiin eessatti dhalatee guddate Zumeenoo eessatti dhalatte mee haalli walitti dhufeenya keessanii hoo okay eessatti wal fuutan jedha. Akkasuma dhuma irratti mudannoo yoo qabaattan lamman keessan nuuf himaa jedha. Jalqaba irratti warra gaaffii kana barreessitan hundumti keessanuu galatoomaa isiniin jenna. Keessaa'uu hogaa nuti warra YouTube'itti warra haarawaa dhiyeenya kana dabalameedha. Kun akka jajjabinaatti ilaallaa jechuudha. Okay, gara gaaffii jaraa deebina. Gara deebichaatti deebina. Gaaffii jalqabaa jechuudha. Okay, gaaffiin jalqabaa kun egaa Zakkiin eessatti dhalatee guddate ka jedhuu fi godina Ilubaaboor magaalaa Gachiitti guddadhe jechuudha. Anis godina Ilubaaboor magaalaa Gachiiti. Okay, kanaafuu nu achumatti ollaadhuma jechuudha nuti. Ollaadha. Ollaadha. Manni keenyas ollaa ka ta'edha. Waluma biraa jechuudha. Walumaa galattuu godina Ilubaaboor aanaa Gachii itti dhalannee guddanne nu lammanuu jechuudha. Inni itti aanu mee haalli walitti dhufeenya keessanii hoo jedha. Haalli walitti dhufeenya keessaniidha. Haalli walitti dhufeenya keenyaa ollaa waan taaneef ollaadha ijoollee biyyaati wajjin turre sanaaf moor immoo akkaataa nuti walitti dhufnee karaa obboleettii kootiitiin jechuudha. Khadijaa Kamaal jedhamti hiriyaasiiti karaa isiitii walitti dhufnee jechuudha. Kana fakkaata deebiin Oromoo Tuubee jechuudha. Eessatti wal fuutan isa jedhuufi biyyumatti wal fuunee jechuun danda'ama. Yeroo muraasa takkaaf Suudaaniin ture achi booddee Suudaaniidhaan dhaqeen fidee sana booddee garuu Suudaanitti wal fuunee jechuudha. Biyyarraa garuu anumatu dhaqee fideeniin. Dhuma irratti mudannoo yoo qabaattan lamman mudannoo qabaattan nuuf himaa jedha. Mudannoo baay'eetu jira. Mudannoo keenya keessaa kan yaadadhu isa guyyaa yeroo Liibiyaa irraa karaa Xaayilaan dhufnee isan mugu yeroo markaba irra turre sana markaba xiqqoo tokkoon deemaa turre. So markaba xiqqoo nama bucuu tokkoon turre abdii waan murree fi nam mugan ture isiitu na kaasaa ture. Isiitu na kaasaa ture. Kana yaadadha kan biraa wanti yaadatu qabdaate. Anis mudannoo yaadadhu keessaa yeroo Suudaanii karaa irratti dhufnee turre. Achi al tokko bishaan nuuf fiduu deemtee jennaanii walaltanii jettanii jennaanii muutarannee qabne. Waan sana fa'a dhuga eeyyen. Yeroo dhufnu dhuguma waan sana fa'a. Yeroo dhufnu bishaan fiduun deeme miti bishaan fiduun deemne baraa keessa turre amma miti waggaa dheeraa dura jechuudha. Yeroon inni isiillee yeroon Suudaanirraa Suudaanii dhaqeetiin yeroo muraasa tokko ji'a muraasa tokko taayetiin biyya galeetiin isiillee jedhee obboleettii kan koo illee jedhee tuun fuudhee dhufaa jiru achiin namticha sadallalaa nu fidu sanaan wallolle achi booddee walitti nuti gaafa wallollu jarri isa qabanii nayyaadha gaafa sana surree faarraa kuttanii achi keessatti baraa keessatti namtichuma isuma nu fidaa jiru sana tumnee jechuudha itti arannee dallaalichuma sana isa yaanan dagadheen ture agarsiisan. Okay, gaaffii itti aanu kan Abuu Haniifaa Tuubeeti. Egaa Abuu Haniifaa namni baay'een keessanii beektanii Abuu Haniifaa jechuun nama jabaadha. Nama karaa sooshaal miidiyaa kanaan
karaa YouTube irratti illee akkasuma sochii karaa Facebookiitiin illee nama hordoftoota nama 30,000 ol qabudha. Nama baay'ee tokko hojii gaarii hojjetudha. Asumaan iyyuu Oromootu beestee Aboonifaas deemaati jajjabeessaa isin jedhaa. Gaaffiin Aboonifaa maal jedhaa? Isin lamman keessa eenyutu dura gaaffii jaalalaa waliif dhiheesse yookaan isin lamman wal fuuchuun dura eenyutu jaalalaan qabame jedhaa. Gaaffiin kun ifa. Gaaffiin kun ifa maaliif jaalalallee eenyutu dura gaafate isa jedhu sumatu jaalalana gaafate. Sila asii jettu. Inni wal isiidhuma na gaafate eenyu jaalalaan qabamee isa jedhus isiidhumatu jaalalaan qabamee. Haatiin qabamee. Kan si gaafa kan na gaafate si. Okay. Dhugaa eenyu dura wal jaallate? Sun dhugaati. Nu lamaan wal jaallanneera walitti himuu sodaanne. No. Isa dhugaati situ dura na jaallate. Maaliif jedhi? Asitti dura na jaallate. Maaliif beektaa? Ati koo maqaa kan koo dura gaafan Suudaanii jiru waan Suudaanii turee fi feemasiin ture si galee achitti. Saatii asiifa ta'u akka. Laala kan nama biyya alaa dubbettanii akkasumatti isin tilmaamuu dandeessan ilaala. Logic. Biyya alaan jiraan an biyya alaan jira. Okay amma gaafan biyya alaa jiru gaa innaanin gara biyyaatti galuu eenyutu jaalalaan dafee qabamaa isa jedhu isin lafa osoo keessanii yoo. Faradaas nun ta'e. Dhugaa akkuma anis akkuma neennan biyya galuu anis nan jaalladhe waluma qixxeedha jaalalli keenya jedheen gaafadha amana dhibbaan dhibbatti waluma qixxeedha jaalalli yeroo sana ture kan garuu dura bu'ee gaafate anuma jechuudha. Kan dura bu'ee gaafate anuma. Walii ta'aniirra. Jaalalli immoo keenya immoo waluma qixxee ture yaada. Garuu deddeebi'aan ture yeroo sana. Ana kan koo caaluun oolu. Maaliif beektaa yeroo sana isiin suuqii qabdi. Mana suuqii keessa hojjetti. Suuqiin maatii isii keessa. Suuqii sanatti hin deddeebi'an ture. Al tokko lawuziin deebee bitaa. Al tokko appiliin deebee bitaa. Sukkaara lawuzii bittee barate. Yeroo tokko akkasumatti hin deddeebi'aa oolaan ture yeroo muraasa qofaaf. Siluma ji'a tokko qofaaf hin tureen. Suudaanii galee ji'a tokko itti magaalaa sana keessa jiraadhe. Gidduu sanatti deddeebi'aan ture gaa miidhina qallataa ture. Anuma natti fakkaata hundumti isaayyuu akkas ta'uun oolu. Ani seetaan ture gaa hadha maaliif fuudhiise jedhee. Atis ni eeddatu ta'e kanaafuu waluma qixa ture jaalalli keenya dhugaa dubbachuuf. Gaaffiin Abooniif akkasitti deebi'ee jechuudha. Miftaa Hasan maashaallah maatii jaalalaa nuun jedhe. Galatoomi jennaanii miftaadhaani. Baay'ee galatoomi. Suuzuu Tuubee isinis nama jabduudha. Yeroo baay'ee karaa Tuubii kanatti illee waan baay'ee naa sirreessaa jirti. Galatoomtu maashaallah baay'ee bareedduu waliin turaa jette. Suusee Tuubeeti kaleessa mucaa kaleessa bilbiltaan takka takka sirnaa sirreessaa turteedha. Nama Yuutuubii keessatti illee turtee jirti. Isis jajjabeessaanii galatoomtu. Galatoomi ulfaadhu. Eeyyen. Namni Sabboonaa Iluu jedhu qaaliiwwan kiyya. Bakka jirtanitti nagaa isin haa godhu. Bakka jirtanitti nagaa isin haa godhu. Gaaffiin kiyya tokkoffaan haati manaa kee ijoollee biyya eessaati? Lammaffaan biyya kamiin keessa baatanii seentan? Sadaffaa jiruu fi jireenya keessan yeroo ammaa maal fakkaata? Maqaan kee maaliif Zakkii Iluu jette? Galatooma isin jaalladha jedha. Gaaffii bareedaadha. Galatoomennaan isaanillee Sabboonaa Iluu jedha. Thank you. Egaa maalirraa eegallaa gaaffii isaa tokkoffaa haati manaa kee ijoollee biyya eessaati kan jedhuu fi jalqaba gaaffii tokkoffaa irratti deebisnee jirra. Ani ijoollee Lubbaaboraati. Godina Lubbaaboo ana gachi. Okay. Akkasiin gaaffiin isaa lammaffaa biyya kamiin keessa baatanii seentan jedha. Jalqaba Suudaanii seenne Suudaanirraan Liibiyaa dhufne wajjinuma jechuudha. Biyyarraa kaane Suudaanii seenne Suudaanii hanga tokko teenye achi wajjinuma immoo gara Liibiyaa dhufne Liibiyaa hanga tokko teenye wajjin karaa Liibiyaarraan immoo baanee sadhanne Itaalii dhufne Itaaliis hanga tokko asiifachi torban lamman tokko keessa asiifachi mudannoo baay'eetu jira achi keessatti yeroo biraa mudannoolee karaa jiran kana yeroo biraa sirriitti qabannee isiniif dhiyaanna isinitti akkan dheeressinee fi amma
Achi booda Xaaliyaan irraan karaa Jarman dhufne jechuudha. Karaa Jarman dhufne bara 2014 jechuudha. Inni sadaffaa jiruu fi jireenya keessa maal fakkaata? Jiruu fi jireenya kan keenya baay'ee tokko alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wanti hundinuu bareedaadha. Jiruu fi jireenya bareedaadha alhamdulillah rabbil alamin. Abbaa ilmaanii taane ijoollee qabna alhamdulillah akka nama tokkootti fayyaa qabna hojjetannee bulla alhamdulillah jireenya keenyatti jireenya bareedaadha jiraata. Gammachuu qabna alhamdulillah. Inni bira Simboo Tuubee Simboo Tuub mucaa baay'ee tokko tuubii kana baay'ina jajjabeessituudha. Galatoomtu isinis gaaffii qabdi natti fakkaata. Salaamu alaikum jette waalaikum. Gaaffiin koo isin lammanuu ijoollee biyya kamiiti? Akkamitti wal barattan? Hojiin keessan amma maali? Ijoollee biyya kamisa jedhuuf deebisnee jirra. Gaaffiin baay'een kana ture jechuudha. Ijoollee Lubbaaboor Godina Anagachi. Anagachiiti. Okay. Akkamitti wal bartan isa jedhuu fi akkuma jalqaba irratti kaasnee turre ijoollee biyya tokko turras immoo naannoo tokko nuti ijoollee ollaati jechuudha. Kanaaf ollaadha kana akkasuma jechuudha. Daqiiqaa 5 gahuun keenya walirraa. Isin immoo hiriyaa obboleettii kan kootiiti. Arras. Kana fakkaata. Inni bira Fatiyaa bint Muusaa Tuubee jedha. Maashaallah waliin turaa horaa bulaa. Gaaffiin koo amma biyya kamiin jirtu? Biyya Jarman. Biyya Jarman. Biyya Jarman jirra jechuudha. Yasuuf Iluu Tuubee. Salaamata arganuun jedhee booddee ati Iluu yoo taate haati warraa kee eessa? Gaaffiin koo kana. Haati warraa koos Iluu ijoollee naannoo tokko ijoollee ollaati. Seenaa borii ka jedhu Zakkiiluu gaaffiin kiyya akka naaf deebistu kabajaan si gaafadhaa. Gaaffiin kiyyas eenyutu suuraa kana isin kaase? Eessatti kaatan? Maaliif kaatan? Suuraa kana kan nu kaase ilma kan keenya Waziiri. Ammas viidiyoo kana nu waraabaa jira. Daayirektara jabaadha inni. Ilma kiyya Waziir. Kan suuraa kana nu kaase mucaa waggaa 6 waggaa 6 amma ji'a meeqa booda amma jiru kun torbaffaadha. Ji'a 3 booda waggaa 6 guutaa. Eenyutu isin kaase deebiidha. Eessatti kaatan isa jedhuu fi ulaa mana keenya irratti kaanee ulaadhuma mana keenya irratti nu kaasee jechuudha. Maaliif kaatan isa jedhu maaliif egaa suuraa baay'ee kaana haa ta'u garuu gaafa sana sababa qaba. Jarri 2 ta'anii jarri 3 ta'anii obboleettii kan koo bira obboleettii isaa bira deemaa turre jechuudha footoo nu kaasee Waziir. Waziir nu kaasee jechuudha. Jarri deemaa turanii ani immoo hojiin qaba waan ta'eef manan ture normaal garuu suuraa numa kaana yeroo hundayyuu sana qofaaf utuu hin taane. Roozaa Oroo Tuubee salaamata arganuun jettee booddee waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Ani gaaffiin koo dura ijarraa hafaa jedha. Itti aansuuni chaanaalii koo Raazan Oroo Tuub sheer naaf godhaa akkasuma naa beeksisaa horaa bulaa jedha. Raazan Oroo Tuubee kanaa namoonni chaanaalii kiyya jala jirtan subscribe godhaa fi like godhaa fi jajjabeessaa. Yeroo hundayyuu kanuma jenna galatoomii siin jenna. Warroota salaamattan waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Aliin baay'ee bareedduu ijarraa hafaanuun jedhe galatoomaa jennaani. Humanity first ka jedhu jiruu fi jireenya yookaan bultii keessan keessatti gammachuu fi yookaan gadda addatti isin quunname yoo jiraate nuuf qooda. Ani jiruu fi jireenya keenya keessatti gaddi ani jedhu an akka mataa kiyyaatti gaddi ani jedhu yeroon biyya kana dhufe akkuma biyya kana dhufeeni abbaan kiyya du'u ture. Maaliif yeroo ergan biyya kana dhufee abbaan kiyya du'e kanaaf baay'ee tokkoon gadde isaan gaddi kan koo jechuudha.
yaa maaliif yeroo biyya tokkorraa biyya tokko yeroo deemtu yeroo bakka tokko jijjiirrattu waan tokko kaa'uu maatiis ni ilaaluu sigalee maatiis maalis jettee yerootti murteeffattee kaa'uu sammuu keessaa qabdutti wanta akkasii yeroo uumamu sana ture baay'een gaddee haallis naan mijoofne ture yeroo sana kaambiidha reefuma baana iyyuu miti kana isa ture gaddii kan koana keessa biraa kana fe jireenya keenya gidduu keessatti wanti gaddii wayii wanti biraa wanti kana waliin wanti kan jiru alhamdulillah isa kana gammachuu maan jiraachu isa kana inni biraa namni biraa nyunni okay umaan itti faristi deebisne Faaxumaa Oro ka jedhu waalaikum salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam jenne jirtu babbareeddan joo Oro isin lammanuu eessatti dhalattanii amma foo eessa jiraattan okay erga wal fuutanii waggaa meeqa booda waggaa meeqa geessan jechuudha okay eessa jiraachuu fi feetan biyya kam filattan jalqaba irratti isin lammanuu eessatti dhalattan isa jedhuu fi gaaffii kana jalqaba irratti si deebisnee jirra lubbaa boor jenneerra amma eessa jirtan ka jedhuu fi biyya Awurooppaa biyya Jarman jirra erga wal fuutanii hagam geessan isa jedhuuf immoo waggaa meeqa geenye jirra waggaa Allahumma salli ala Muhammad 2010 akka Awurooppaatti akkasii 2010dha har'a waggaa 12 waggaa 12 jechuudha yaa waggaa 12 olii erga wal fuune walumaa galattu waggaa 12 ol taana kana eessa jiraachuu filattanii ka jedhuu fi as keessatti moo biyyatti eessa jiraachuu filattanii jedhu kun ammoo dhugaa dubbachuuf biyyi osoo nagaa ta'e maal ta'e namuu kamillee biyyuma ofii jiraachuu murteessaa biyyuma ofii amma garuu haga biyyi kan kee maal nagummaa maal ta'utti biyya biraa eessa jiraachuu barbaadu Jarmanuma keessa jiraachuu barbaadu biyyuma kana jiraachuu barbaadu jechuudha biyyi kan koo nagaa argatte yoo nagaa qabaatte immoo biyyuma kan koo biyyuma ofii gallee jiraannaa jechuudha kanaaf namni kaminillee sooressis hiyyeessis biyyuma ofii jiraachuu barbaada intummoo erga baanee ammatti biyya biraa takkallee pilaan illee hin qabnu bakka biraallee jiraachuu hin barbaannu biyyuma Jarman jiraannaa amma rabbiin nu jiraachise kanaaf gaafa immoo biyyi keenya nagaa taate immoo biyyuma keenya gallee jiraannaa jechuudha so gaaffiin jira walumaa galattuu gaaffiin keessan guyyaarra gaaffiin jira kana fakkaata ture gaaffiin keessan hedduu isin galateeffannaa so galatoomaa so gaaffiin fixannee jirra hedduu galatoomaa warri gaaffii kana nu gaafattan baay'ee galatoomaa YouTube channel keenya illee subscribe godhaa nu guddisa ulfaadhaa nagaataa gaaffii kana nu gaafachuu keessanii fi inshallah guyyaa biraa immoo waa biraatiin walitti deebina waan biraa waan baay'ee qabannee fudhna nu hordofaa akkaataa hundarrattu galatoomaa isiniin jennaa yeroo gaarii qabaadhaa